Hayya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa keessanii jirtu jajjabaattu. An nagaa kiyya alhamdulillah akkam isin afiyaan akkamii warreen biyya keessa jirtanullee akkam nageenyi isiniin jedhaa nagaa qabdanii warreen biyya alaa jirtan immoo warra addunyaa irratti argamtan marti keessaniyyuu akkamii wajjinillee akkam isiniin jedhaa. Ana bira alhamdulillah hundi isaayyuu bareedaadha isiniin jedhaa. Warroonni video kiyya kana ilaaltanii daawwattan warri haaraa taatan ana dhufu kotta subscribe naaf godha, like illee naaf godha, share, comment yaada qabdanullee comment jalatti ibsadhaa isiniin jedha. Ina jajjabeessa warri maatii kiyya taatan baga nagaan dhuftan welcome isiniin jennee jirra. Ana asumaan gara ajandaa kiyyaatti seenuu barbaada jechuudha. Ana maabiraatii natti fida malee. Inna akkasi isiniin jedha. Mata dureen kiyya maal jedha isinitti fakkaata? Mata dureen kiyya har'aa maal jedha isinitti fakkaata? Addunyaa kana irratti hiyyeessi maaliif tuffatama kan jedhudha. Wanni gaaffii guddaan ta'e garuu dhugumatti hiyyeessi maaliif tuffatama kan jedhudha. Mi'a asirratti warri dureessa taatanis warri hiyyeessa taatanis warri hiyyeessa taatanii dhugaadha wanna akkasii biyya keenyas addunyaa qofatu hin taane Itoophiyaa keessallee sirriitti jira. Warri immoo dureessa taatanis immoo maaliif akka hiyyeessa tuffattanullee komentii jalatti naa barreessaa isiniin jedha. Hiyyeessi maaliif tuffatamaa? Dureessi immoo maaliif kabajamaadha? Gaaffiin kiyya jechuudha. Gaaffiin isin gaafachuu dhufe. Gaaffii kiyya immoo komentii jalatti naa barreessaa yaada qabdanuu kanaaf tuffatame, kanaaf jaallatame, hiyyeessi kanaaf tuffatame, soorati immoo kanaaf jaallatame jedhaati komentii jalatti naaf barreessaa. Yoo dogongoree jiraadhes immoo komentii jalatti naaf ibsaa isiniin jedha. Komentii keessan an seeniin ilaalaa nin dubbisaa yaada qabdanuu himachuuf mirga guutuu qabdanii, mabtii guutuu qabdanii. Wanni isin dhorku hin jiru mana keessanii manni marimaa alii seenaa kottaatii waanni hundinuu jira, shaayiin jira, bunni jira, biddeenni jira, wanni martinuu jira. Bichaa isin qofti kottaa isiniin jedha. እና ዋና ከሲቴ ውድ ተመልካቾቼ የዛሬ ሪስተ ማለት ነው ምን ይላል መሰላችሁ? ደሃ ለምን ይናቃል ነው። የደሃ ሰው ማለት ነው ለምሳሌ ደሃ ልጅም ይሁን ደሃም ይሁን ደሃ ለምን ይናቃል? ደሃ ለምን ክብር የለውም? ሀብታም ለምን ይከበራል? ደሃ ለምን ይናቃል? የሚል ጥያቄ ነው። እንድትመልሱልኝ ነው የመጣሁት። ምክንያቱም ደሃ ለምን እንደምናቅ ሀብታሙ ደግሞ ለምን እንደሚከበር ማለት ነው። እና ኢዳንም የፈጠረ አላህ ነው። ሀብታሙንም የፈጠረ አላህ ነው። እና ስለዚህ ልዩነቱ ምንድነው የሚል ነው። ይሄ ልዩነት አለው። ደሃ ለዚህ ነው የተጠላ፣ ሀብታሙ ደግሞ ለዚህ ነው የተወደደ ምናምን ብላችሁ ማለት ነው ኮሜንት ስር ጻፉልኝ። እሺ ኮሜንት ስር ጻፉልኝ እላችኋለሁ። በዚሁ ለመጣሁት አጀንዳዬ ልመለስ እላችኋለሁ። እና አስረቲ ማስንት ፈካቴ አማ አዱኛ ጉትረትስ ተኤ fakeenyaaf numti kan biyya arabaa kana keessa nama hojjetaa kun illee jechuudha. Nam tokko arabni gaggaariin kan sirriitti nama kabajan jiranii asuma warra fakkeenyaaf warra araba bira hojjennu irraa yoo kaane jechuudha. Mataa kiyya irraa hin kaasee jechuudha. Namni tokko namni sammuu qabu jechuudha. Amma fakkeenyaaf nuti rakkanee biyya baane kan immoo fakkeenyaaf warri nuti mana namaa keessa hojjennu marti keenya yoo rakkanee biyya baane hee taawwaqa ነው. Kanaaf amma mana tokko mana madaamii keessanii keessa yeroo hojjettanu kan bakka ijoolleen jiraallee kan isin naaqxu kan isin tuffatu maal ati garadiidha ati maaludha ምናምን jedhanii ijoolleen jira jechuudha nama tuffatan. Garuu umuriin keenyaaf umuriin daa'ima sanaa waliin bitu maaliif nu jira yoo da'uu dandeenya yookaan guddisnee kaanii nu arrabsuu danda'anii ati hiyyeessa maaliif biyya keetii dhuftee maaf akkana taati kan jedhu danuutu jiran ijoolleen arabaa jechuudha. Innaa jarri ijoollee dhayyuu baala amma haatniif abbootiin
Jaraammoo keessattuu ninja keessattuu dubartiin jaraa jechuudha kan rabbiin isiniif laaffisee mana gaarii ta'uu danda'a. Dubartiin jaraa tokko okay homaan jedhan tokko garuu jechuudha waan isin nyaata dhabdanii waa tokko dhabdanii biyya keessanii baatanii dhuftan isin se'anii akka sareetti kan isin laalan jiran. Kuni dhugaadha. Akka sareetti kan nama laalan jiranii jechuudha. Maaliif hiyyeessi maaliif tuffatama kan jedhudha waan ta'eef hiyyeessi eessattuyyuu maaliif tuffatama? Amma fakkeenyaaf nu mana namaa keessa hojjetarraa yaani of jijjiiruudhaaf waajiraa hin fuudhin waajiraa hin bu'in garuu nuti of jijjiirree bultii keenya yookaan gara fuulduraatti jireenya keenya fooyyessuudhaaf biyya baane waan ta'eef fakkeenyaaf nu warri biyya alaa jirru garuu arabni immoo sirriitti kan nu tuffattu baay'eetu jirti. Bakka hin tuffatanii bakka saraatinyaa kana waan isin dhiqattuun se'anuu waan isin harkasii dhiqattuun se'anuu waan isin nyaattu gooti kanallee kan hin nyaanne fa'itu jira beektanii dhugaa dubbachuuf mana kan hojjettuun hojjennaan hin nyaanne fa'itu jira. Mana immoo maashaallah tabaarakallaa hojjettuun hojjennaan seerumaan ta'anii nyaatantu jira. Ammas taanaan hundaa miti. Kanaafuu maaliif hiyyeessi kun jibbamaa kan jedhudha gaafiin kiyya. Biyya keenya Itoophiyaa irratti immoo ammaan kana keessattuu duratti durdur sirriitti hiyyeessi tuffatama. Hiyyeessa kana namni hin jaallatu. Garuu hiyyummaa abbaan fuudhee ofirraan kaa'u hiyyeessa kan godhe rabbiidha. Hiyyeessa kan godhe uume rabbiidha. Inni sooressa ta'ellee rabbitu uume. Sooressummaa kana lafaa hin fuune. Fakkeenyaaf namni kamiyyuu garaa haadha keessa yeroo bahu qullaasaa baha. Maaliif qullaasaa dhalate hundinuu tokkichuma jechuudha. Rabbiin biratti hundinuu tokkichuma. Gan gaafa dhufee addunyaa kanarra gahee guddatee yookaan qabeenya fakkeenyaaf maatiin isaa duraan sooressa ta'ee sooressummaatti itti fufaa dhufa beektanii yoo rabbiin sila chaansii isaa tolche jechuudha. Garuu hiyyeessi immoo yoo sila yookaan garaa haadha keessa yoo bahu yoo rabbiin sila sooressa taata jedhee hojjetamee jijjiiruu ni danda'a. Garuu immoo kan sooressuma ta'amu kan hiyyeessumus jira kan gaddeebi'u jechuudha. Garuu asirratti fakkeenyaaf ilmoo sooressaatiif ilmoo hiyyeessaa tokko fakkeenyaaf jechuudha. Amma ilmoo sooressaa tokko sirriitti uffata uffatee garuu fuulli isaa wama tokkollee bakka yaani waan isa saabu tokkollee hin qabu. ግን sooressa. Ilmoon hiyyeessaa tokko immoo jechuudha uffatallee uffanni isaa ciccitaadha. Fuula kana keessa immoo hin bareedaa daalachaadha. Garuu ijji namaa eenyuun jechuudha ijji namaa kan laalu eenyuun isa sooressa sana ijji namaa laala beektanii maaliif isatu kabaja qaba jechuudha. Waan uffatee jiruuf uffata jechuudha. Garuu inni fuulli sun bareedu immoo hiyyeessa waan ta'eef haasaa hiyyeessaa jechuudha. Namni fudhatu namni dhaggeeffatu hin jiru waan isa ajaa'ibu. Garuu kan sooressaa immoo sooressi yoo haasa'e ajaasa haasa'u gaarii isa haasa'u mee hiriyyuma kan keessan fakkeenyaaf nuti amma hiriyaa qabna hiriyaa sooressaas hiyyeessaas qabna. Ajaasa haasoftu yoo dubartiin ijoolleen durbaa hiriyaa keenya soorestaati. Wanta isa haasoftu wanta isa haasoftu garuu haasasiin nama kolfamaaf bakka garuu kan hiyyeessaa immoo jechuudha. Harkatti qabamee akkasii miti akkanaa miti akkasii miti jedhama. Garuu adda addummaa kana maaltuyyuu hiyyeessa tuffadhaa sooressa immoo ol kaasaa kan jedhe eenyuun kan jedhudha bakka gaafiin kiyya dhugumatti jechuudha. Na ajaa'iba beektanii maaliif እና hundi keenya iyyuu gaafa duune hundinuu lafatti gala beektanii gaafa duune inni amma mana fooqii mana maal fakkaatu keessa jiraatu waan asirratti horate addunyaa isaa jireenya isaa qabeenya isaa hunda isaa jechuudha lafatti haqee mataa isaa tokkichaaf hojii isaatiin gara akiraa deemaa jechuudha. Hiyyeessis immoo waan qabdu silaa hin qabu qullaa isaa jechuudha. Uffata injira miti bakka hojii isaatii fudhatee innillee gara akiraa deema. Garuu rabbiin biratti hundinuu lafatti qabriin tokkicha jechuudha qabrii hundaayyuu. Innaa hundinuu gaafa du'ee namaa furtu baatee deema. Hiyyeessas gaafa du'ee namaa furtu baatee geessa qabrii ka'a. Hiyyeessi sooressas gaafa du'ee akkuma kana gaa jechuudha beektanii. Innaa garuu utuu namni jechuudha wal tuffachuu dhiisee wal jaallatee inni qabu hiyyeessa nyaachisee hiyyeessa kana ofitti qabee
akka waan hiyyummaa sana abbaan fuudhee harkaa hiyyeessummaadhaan kan arrabsu jira. Nama baay'ee jira wallaahi laazim biyya yeroo jirus argeera. Asattis immoo argaan jira. Amma fakkeenyaaf hin jira bakka keessattuu ijoollee sassabii lafaa ol kaatu kana yeroo biyya jiru jechuudha. Ni arga baay'ee beektanii. Ijoolleen daa'imman kuni mana sooressaa kana akka biyyaasii kanaa miti mana keessaa bakkee baatee taphatti ijoolleen hiyyeessaas ta'e sooressee tokko tokkos bakkee baanii kan taphatan jiranii yookaan immoo waluma waamanii mana sooressaa kana deemanii garuu waan isiin daalachooftee jirtuuf namni ol galchee sareedhamoo nama tolsi duukaa dhufee yookaan eenyu balbala jiraa jedhee jechuudha yookaan daa'ima xiqqishuu sana maaliif daa'imni sun boru guddattee jechuudha sooressamuu dandeesse akka namni akka dhalatetti nafu akka hiyyeessametti nafu akka sooressamatti seenaafu gan maanni daa'imni suni gaafa guddattee sooressamuu ni malti keessattuu ijoollee lafaa kaatu wallahi ijoollee lafaa kaatu jechuudha nama guddaa tuffachuu wayya ijoollee tuffachuudha maaliif ijoolleen boru guddattee bakka siin geessu hin beekamu. Innaa garuu namni biyya keenyaa keessattuu ijoollee isa biyyi kana hin jibbaane ilmoo namaa dhahaa biyya kanatti ilmoo namaa dhahuu miti afaan amantaan tokko itti deebisnaan jechuudha. Gudiin keessan baheera yookaan gudiin keenya baheera. Innaa Itoophiyaatti hiyyeessa waan taateef nama meeqatu kabalaa deemaanii nama meeqatu intanaa godhaa deemaanii garuu bakka hiyyeessa waan taateef callumatti dhahamtee galti isa biyyiin illee jechuudha. Innaa tuffiin kuni maaf akkana akka ta'e garuu naaf hin galu. Bakka namni kamiyyuu ijoollee sooressaa kana yoo argee isin hiyyeessi kun wal bira jiraattee sooressaa kana qabee dhungataa isin hiyyeessaa garuu jechuudha. Wanti siif ni irra deemee maal jedhuuf namni garagalee ilaalu hin jiru. Garuu kan akkas godhe rabbi beektanii. Isa sooressa sanallee kan jireenya gaarii jiraachisee maatii gaarii keessaa kan baase rabbi. Isa kana siikaanillee kan hiyyeessoomse rabbi. Gan bakka hin jira miti namni garuu eenyunuyyuu gaafa dhalatu qullaa dhalata. Addunyaa kanarra erga bahee hojjetee rabbiin ixaasaa tolchee kaan immoo rabbiin ixaasaa yoo hin tolchineef jechuudha. Akkasidha garuu namni keenya immoo jechuudha. Uummanni immoo wal tuffachuu hin qabu silaa. Isa hiyyeessa ofitti qabu sooressi hiyyeessa ofitti qabee otoo waliin jiraate baay'ee tokko gaarii ture. Gan wallahi tuffii walii keessaa utuu hundinuu danda'e wal baasee gaarii ture. Bakka jaalalli hin jiru tokkoffaa amma ollaadhuma keenya ollaa buna dhugnu yookaan ollaa wal arginu yookaan yeroo barumsa barannu kana fa'a jechuudha. Bakka akka waan mana barumsaa kanatti illee ijoolleen sooressaa malee ijoollee hiyyeessaa biraan dhaabbattu waan nama ajaa'ibu biyya keenyatti. Maaliif amma fakkeenyaaf isin hiyyeessaa sun hiyyeessuma duukaa deemti inni sooressaa sun akka waan waliin tanaa jedhee jechuudha wal ijaaranii ijoolleen sooressaa kun wal barbaadanii walii wajjin gwaaddanyaa ta'anii inni dhiiraas gwaaddanyaa dhiiraa akkas waliin baafatanii ijoolleen shamarraniis wal waamanii jechuudha ijoolleen sooressaa akkasitti hiyyeessa sana immoo namni garagalee ilaalu hin jiru. Wallahi waan akkasii kun utuu Itoophiyaa keessaa addunyaa keessaa waan akkasii bade bakka namni hunduu sammuu qabaate jechuudha. Sammuun isaa sirriitti yaadee fi injira miti bakka rabbitu hiyyeessoomsee rabbitu akkana godhee rabbitu rakkise waan ta'eef waltuffii dhiisnee hiyyeessa sooressachuu dhiisnee inni sooressis mana isaa jiraata isin hiyyeessis mana isaa jiraata garuu yeroo karaatti wal argamee jedhan bakka seerumaan wal dubbisanii wal kabajanii jedhanii baay'ee gaariidha. Garuu waan akkasii hin jiru. Akkuma isiniin jedhe fakkeenyaaf wallahi amma Itoophiyaa keessatti yookaan dubartiin tokko uffata qixxaama gootee uffattee dubartiin kan sooressaa jechuudha. Garuu hiyyeessi tokko immoo yookaan qodaadhuma hin taane wayii baattee dhuftee itti buutee akka malee aarte jechuudha. Maa inni akka waan ofiisiitii achiisa garaa keessaa fidattee dhuftee duniyaa kana jechuudha. Garuu duniyaan badduudha. Duniyaa qabatanii duniyaadhaan kooruun hin ta'u. Hiyyeessoma jedhaniis immoo gadduun hin ta'u. Maaliif rabbiin jechuudha. Wallahi akka kallaqetti nama jiraachisa. Hin darbas immoo namaaf feettanii kan rakkate sooressamuu ni mala. Kan immoo rabbiin sila sooressas kallaqe. Hiyyeessomii leessan agarta'uu ni mala beektanii. Hundinuu sooressummaanis hiyyeessummaanis harka rabbiiti waan ta'eef namni garuu wal tuffachuu gonkumaa utuu hafee
gaariidha isiniin jedha. Ana viidiyoo kiyyammoo sheerinaaf godhaa, sabskiraayibinaaf godhaa yoo jaallattan ላይክ እያደረጋችሁ ማለት ነው እና ጀባዳ ስኒን ጃለዳ ስኒን ከበጃ እና ባይ ባይ ስኒን ጀዳ ገለቶማ